namoota bartuu Kiristoosiin gochuun gara Kiristoositti akka guddisanii akka ta'e Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti arganna jechuudha. Phexros lammataa boqonnaa 3:18 irrattis Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 24 hanga 29 irrattis kana arganna jechuudha. Ergama waldaa kiristaanaa yookaan ergama keenya isa sadaffaa yeroo ba'annu yookaan duuka buutuu Kiristoosiin yeroo nama goonu tokko waldaa kiristaanaa yookaan dhagna Kiristoosiin tajaajila guutuu kennuudhaan kan cimsinu ta'a jechuudha. Yeroo namoota duuka buutuu goonu, yeroo namoota bartuu goonu maal gochaa jirra? Waldaa kiristaanaa yookaan dhagna Kiristoos jechuun amantoonni tajaajila guutuu argatanii akka ciman gochaa jira jechuudha. Namootaaf tajaajila guutuu kennuun nurra jiraata. Akka ciman, akka jabaatan gochuun nurra jiraata. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa kutaadhuma nama isinitti hime jechuudha. Waldaa isaa dhagna Kiristoos sanas cimsuudhaaf kana godhee jedha. Kam godhe? Tajaajiltoota waldaa kiristaanaatiif sababni kennee oofisii 5 jedhameeti kan beekamu jechuudha. Tajaajila raajummaa, tajaajila ergamaa, wangeelawwii, kan hojjetaa wangeelaa, barsiisaa, sooraa, raajii kan waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenne maal akka ta'u waldaan kiristaanaa yookaan dhagni isaa akka cimuuf jechuudha. Cimsuudha. Maatewos boqonnaa 14:13 hanga 21, Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irrattis kanuma arganna jechuudha. Warra waaqayyoof qullaa'an hojii isa itti ergaman sana kan qophaa'an akka ta'anis hin goona jechuudha. Warra waaqayyoof qullaa'an, warra amanan hojii itti ergaman sana amantoonni hundumtuu waamamaniiru. Warri amanan maal akka godhaniif hojii wangeelaa akka hojjetaniif. Hubadhaa wanti nuti asirratti baruu qabnu wangeela labsuun kan wangeelaawotaa miti, kan warra waamamanii adda baafaman yookaan tajaajiltoota yeroo guutuu miti. Tajaajila yeroo guutuutti waamamanii adda ba'uu fi hojii wangeelatii fi bobba'uun mataasaa kan danda'e hiikaa garaa qaba jechuudha. Namni amane hundumtuu wangeela akka lallabu waamameera. Namni amane hundumtuu du'aa ka'uu Kiristoosiin akka labsu, namoota gara mootummaa waaqayyootti akka fiduuf waamameera, eeyyamameera jechuudha. Yagidde paastorii ta'uu nurra hin jiraatu, wangeelaawii ta'uu nurra hin jiraatu, wangeela lallabuudhaaf. Erga amannee dhugaan nuuf galee dhugaa ittiin fayyine kan nama hundumaatti akka himnu waamamneera. Sanaan addatti garuu waaqayyo waamicha addaatiin namoota tokko immoo waamee adda baaseera jechuudha. Kana goona jechuudha kan nurra jiraatu. Inni biraa warra waaqayyoof qullaa'an hojii isaatti ergaman, hojiitti ergaman sanaaf qopheessuudha. Warreen waamaman jiru hojiin itti ergaman tokko jira, innis wangeela. Isa kanaaf namoota qopheessu. Akkamitti qopheessina? Dhugaa barsiisuudhaan. Fakkeenyaaf amma an isin qopheessaan jira jechuudha. Hojii waaqayyootiif, hojii wangeelatiif kaka'umsa guddaa akka horattan, mootummaa waaqayyoo akka bal'iftan, mootummaa seexanaa akka diigdan, waa'ee Kiristoosiin akka dhugaa baatan, akka labsitaniif isin qopheessaa jira. Maal godhee isin qopheessaa? Kunoo isin barsiisaa dhugaa waaqayyoo isinitti himaa jechuudha. Isinis akkasumatti maal gootu? Namoota hin qopheessitu jechuudha. Waldaa keessan keessatti hin qopheessitu. Barumsuma barattan kana carraa waaqayyoo isinii kenneen fudhattanii hin barsiistu jechuudha. Isuma kana fudhattanii barsiistu. Yaadannoon isiniif kenne kana develop gootanii bal'iftanii mul'ata isin keessa jirus itti dabaltanii isuma kana barsiisaa waldaa lafarraattis haa ta'u qilleensarraatti namoota baay'ee duuka buutu keessan goote jechuudha. Amantoonni yeroo dhufan, yeroo amanan barumsa duuka bu'ummaa barumsa amantii cimsannaa kan fayyinaa erga barsiistanii barumsa kana immoo itti fuftanii barsiistu. Erga amante, erga jireenya argatte taa'uun sirra hin jiraatu, atis hojjechuu qabda. Kanat hojjettu immoo kunoo kana maal? Hojii waaqayyoo, mootummaa waaqayyoo bal'isuu, dhugaa barte himuu, namoota karaa dhugaatti agarsiisuu. Kana gochuu qabda jettanii namoota isin duuba jiran barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isa itti ergaman sanaaf hin qopheessee jedha. Qopheessuudhaaf kana godhee jedha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti. Barsiisa dhugaa barsiisuudhaan amantoota barumsa sobaa irraa akka of eegan gochuu irratti xiyyeeffachuu illee of keessatti kan hammatudha. Maal gochuun? Ergama waldaa kiristaanaa yookaan ergama keenya sadaffaa yeroo baanu yookaan namoota duuka buutuu yeroo goonu maal gochaa jirra? Barsiisa dhugaa barsiisuudhaan amantoonni barumsa sobaarraa akka of eegan gochuu irratti kan xiyyeeffatullee ni ta'a jechuudha. Yeroo kana goonutti nuti dhaqaatii wangeela lallabaa namoota gara mootummaa waaqayyootti fidaa jechuu qofa otoo hin taane warreen humti amanan barsiisa sobaatiin akka hin fudhatamne.
Yeroo ammaa kana bara si'anaa kana barsiisa sobaa hedduutu jira. Har'ayyuu miti caalmatti dhufaatiin Kiristoos yerootti dhiyaate keessa kan nuti jiru. Bara dhumaa keessa kan nuti jiru. Har'ayyuu miti early church yookaan waldaa jalqabaa irratti yeroo jalqabaa irratti iyyuu bara Phaawulos faatoitti ergamoonni sobaa danuutu turani. Raajonni sobaa danuutu turani. Barsiisonni sobaa danuutu jiran. Namoota kan wallaalchisan. Yeroo isaan midhaan sirrii facaasanii deeman dhufanii qincii kan facaasan danuu turan. Kana fa'i eegaa turan. Phaawulos fa'i falmii guddaa godha warreen sobdoota wajjin wal'aansoo wal qabaa warreen waliin ahanii jiraata wajjin wal'aansoo wal qabaati wangeela dhugaa facaasaa kan ture jechuudha. Har'a immoo sabara durii caala sabara sana caala barsiisni sobaa baay'atee jira waan ta'eef waldaa keenya barsiisa sobaarraa eeguu qabna jechuudha. Namni waanuma argee fidee akka nyaatu eeyyamuuf hin qabne jechuudha. Namni iddoodhuma deemee oolee dhufee waan barbaaden saaxilamuudhaaf yeroo fiigu callisnee ilaaluun irra jiraata. Erga amantee maaltu na dhibee waan barbaade haa taatu waan barbaade haa ta'u jechuun irra jiraata. Abbaan barbaade yoo tajaajile maaltu na dhibee namni sun fudhatee abbaan barbaade haa tajaajilu nurra jiraata. Nama tajaajiluu qabu filuufii qabna. Tajaajiltoota dhugaadha kan waldaa keenya irratti affeeruu qabna. Tajaajiltoonni keenya barumsi hordofuu qaban barumsa dhugaa barumsa wangeelaa ta'uu qaba malee abbumti arge kan barsiisu idduma argee kan walitti guuramu ta'uu qaba jechuudha. Sababni isaa barsiin dhugaa fakkaatee wangeeluma keessaa baasuudhaan barumsa sobaa kan barsiisan namoota kan dogoggorsiisan mootummaa waaqayyoo keessaa kan baasan lakkoofsan qaba waan ta'eef saba keenyallee eeguun nurra jiraata. Eenyu jala barsiisa sobaa jala. Yeroo tokko gaa barsiisa sobaa jala nama eegnu baay'ee chaalenjiin baay'ee nu mudachuu danda'a. Warreen barumsa sobaa baatanii deeman warreen ergaa sobaa baatanii deeman lola nurratti kaasuu danda'u maqaa nu balleessuu danda'u nu xureessuu danda'u nu wajjin wal'aansoo qabuu danda'u. Baay'ee nu jeequu danda'u. Warrumti immoo hordoftoota barsiisota sobaa hordoftoota tajaajiltoota sobaa ta'an immoo sababa sana simataniif nurratti ka'uu danda'u. Kan hundumaa dandeenyee otuma nurratti ka'amu otuma gunguman nuti garuu dhugaa jiru barsiisuu qabna. Namoonni barumsa dhugaa qofa akka fudhatan dhugaa qofa akka baratan irratti cimsinee hojjechuun nurra jiraata. Kun itti gaafatamummaa waldaa kiristaanaatti itti gaafatamummaa tajaajilaa tokkooti jechuudha. Itti facaasuu qofa otoo hin taane sabni barumsa akkamiiti kan fudhataa jiru. Toora WhatsAppitiin, toora FBtiin, toora Imotiin, Messengeraan namni ergaa akkamiidha fudhataa kan jiru. Miseensiin kan koo sabni na tajaajilu barumsa akkamii soorataa jira. Eenyu fa'irraa soorataa jiru jechuu danda'u qabna. Itti gaafatamummaa qabna kana gochuun nurra jiraata. Tika jechuun ikkoo nyaata itti bobbaasanii yookaan margaan ga'uu qofa miti. Iddoo margaan ga'anitti lafa oolmaa horii kanatti bineensi dhufee akka nyaanne irraa eegullee hin gaafate jechuudha. Yoonni dhufanii oolotatti akka makatanii oolota nyaannillee eeguu gaafate. Hojii tiksummaa keessatti marga kennuu fi bishaan obaasuu qofa otoo hin taane bineensi dhufee yeyyiin dhufee horiitti makatee oolatti makatee oolaa akka hin nyaanne eeguu. Akkasumas immoo kana eeguu qofayyuu otoo hin taane immoo waan nyaatu wanta dhugu qixaan to'achuudhaan yeroo yeroon nyaata gaarii kennuu gara marga gaariitti bobbaasuudha jechuudha. Kanallee gochuun irra jiraata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2:2 Xiimotewos jalqabaa boqonnaa 4:1-2 hojii ergamootaa boqonnaa 28 hojii ergamootaa boqonnaa 20:28. Inni kun baay'ee murteessaadha. Ergaa kana baay'ee sinifan dubbisa. Baay'een keessan kallattiidhaan kan na hordofaa jirtanii gaggeessitoota waaldatii warreen alkallattiidhaanis na hordoftan barnoota kana dhageessanis immoo hooltanii bultanii gara gaggeessummaatti dhufuun keessan waan hin hafneef waaqayyo itti gaafatamummaan inni gaggeessitootatti kenne dirqamni gaggeessitootaa maali kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Sinifan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:28 akkas jedha maqaa Yesuusiin. Kamiin illee taanan waan waa'ee isiniif baasu hundumaa 28 of eeggadhaa karra hoolota waaqayyoo warra afurri qulqulluu akka eegdaniif isinitti dhaabeefis yookaan isinitti kenneefis eeggadhaa. Waldaa kiristaanaa isa waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate sanas eegaa. Ergaanii deeme immoo warri akka yeeyyii sodaachisoon hoolota karra keessatti kan hin hambifne akkasin gidduu galan ani beeka. Isinuma keessaa iyyuu namoonni dubbii dhugaa jal'isuudhaan amantoota garagalchanii of duukaa buusuun ni ka'u. Kana kan godhan ni ka'u. Kanaafis dammaqaa waggaa 3 halkaniin guyyaa otoo gargar hin baasin imimmaaniin akkan tokkoon keessan gorsaa ture yaadadhaa jedha. Of eegaa. Ofii keessanis eegaa, hoolota keessanis eegaa.
Sababni isaa hoolota waaqayyo isinitti kenne sababni eegdaniif waaqayyo amaanaa isinitti kenneera. Isinuma keessa yoyyoonni baay'een hin ka'u, dogoggorsiinoonni baay'een hin ka'u, dubbii dhugaa micciiruudhaan namoota kan duukaa buusan hin ka'u waan ta'eef kanneen kanas eegaa jedha. Itti gaafatamummaa dhaloota eeguu qabnaa jechuudha. Tole egaa amantoota yeroo duukaa buutuu Kiristoos goonu maal gochuu qabna? Maal hubachuu qabna? Maal yaada keessa galchuu qabna waan jedhu mollaalla. Amantoota yeroo duukaa buutuu Kiristoos goonu tokkoffaan hundumti isaanii tokkummaa amantii ilma waaqayyoo beekuu fi guddatanii safara guutummaa Kiristoosiin bira akka ga'aniif hojjechuu qabna jechuudha. Gara safara guutummaa Kiristoosiin beeku. Sadarkaa nuti irra geenyerra, sadarkaa beekumsa keenyarra, bilchaatina keenyarra akka ga'an otoo hin taane nurra darbanis safara guutummaa Kiristoosiin beekuu bira akka ga'aniif hojjechuudha. Efesoon boqonnaa 4:13 Phexros lammataa boqonnaa 3:18 Efesoonuma san jalqaba isinitti miidhachuudha. Kun galma isa xumuraa waaqayyo ijoollee isaatiif kaa'edha. Kiristoosiin hamma fakkaannutti guutummaatti akka guddannu kaayyoon jireenya keenyaa isa xumuraasisa kanaadha jechuudha. Roomee boqonnaa 8:29tti. Roomee boqonnaa 8:29. Maalidha? Kiristoosiin fakkaachuudha. Xumurri guddina keenya Kiristoosiin fakkaachuu. Garamitti guddanna? Gara Kiristoosiin fakkaachuutti guddanna jechuudha. Kanatu nuu kaa'ame jechuudha. Tajaajilaas ta'ee tajaajilamtoonni yookaan sabni kamiyyuu jechuudha. Jireenya keenya keessatti hammamillee yaalii yoo goone, hammamillee yoo carraan tattaafanne guutummaan guututti gara guutummaa Kiristoos bira gahuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee yeroo yerootti guddataa ni adeemna. Biyya lafaa kana irratti hammamillee gara guutummaa Kiristoosiin qaqqabuu yoo baannellee namoota tajaajilu gara guutummaa sanaan ga'uuf yeroo mara ayyaana waaqayyoo keessa ta'uudhaan carraaquu qabna jechuudha. Garamitti gara guutummaa safara Kiristoos beekutti namoonni akka guddatanii carraaquu qabna. Yeroo yerootti dabalaa caalatti guddataa fi guddisaa adeemuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula waaqayyoo akka dhaabbatu gochuudha. Namni hundumtuu karaa eenyu? Karaa Kiristoos nama ga'aa ta'e. Kana Qolaasiyaas boqonnaa 1:28 irraa argina. Phaawulos dubbate jechuudha. Nama hundumaa karaa Kiristoos nama ga'aa ta'e fuula waaqayyoo akka dhaabbatu dhamaaneen hojjannaa jedha. Dhamaatiin Phaawulos wayi namoonni hundumtuu nama ga'aa ta'e fuula waaqayyoo dhaabbachuu akka danda'u. Guyyaa dhumaatti fuula waaqayyoo dhaabbachuutti akka iyyeellaan nama ga'aa ta'e, nama mudaa hin qabne, nama waaqayyootti hin qaanofne ta'e akka argamu gochuudhaaf namoota irratti hojjechuudha jechuudha. Egaa waaqayyo ergamoota, raajota, barsiisota, warra wangeela lallaban, warra kadhatan, warra faarfatan, warra tiksan yookaan gaggeessitoota waldaa kiristaanaatiif kan laateef qaama Kiristoos yookaan waldaa kiristaanaa akka qulleessanii fi amantoota nama ga'aa fuula waaqayyoo dhaabbatu akka ta'aniif gochuu fi namoota gara bilchaatina hafuuratti karaa agarsiisuun yookaan guddisuu hafuura qulqulluutiin akka guddisaniif jechuudha. Kan guddifnu dubbii waaqayyootiin karaa eenyutiin? Karaa hafuura qulqulluutiin jechuudha. Hafuura qulqulluu keessa ta'anidha kan namoota guddifnu. Kanaaf tajaajiltoonni ergama isaanii kana baruun tajaajila isaanii keessatti jireenya namoota tajaajilanii keessattis kun hamma argamutti cimnaan hojjechuu qaba. Hamma namni guddatutti, amma namni gara guutummaa safara Kiristoosiin beekutti dhiyaatutti cimnaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota jireenya hafuura isaaniitiin guddatan yookaan bilchaatan maaliin beekna? Abaluun kun jireenya isheetiin guddatteetti, hafuuraan bilchaatteetti, kanaan booddee duuka buutuu gochuu yoon dhaabeyyuu homaa rakkoo hin qabu jechuun maaliin dandeenya? Barumsuma muraasa kennineef yookaan guyyaa tokko guyyaa lama barsiifnedhaan namni bartuu Kiristoosiin ta'a yookaan immoo namni tokko macaafa qulqulluu waan of harkaa qabuuf yeroo waan dubbifateef bartuu Kiristoosiin ta'eera, hafuuratti guddateera, hafuuraan bilchaateera jenna. Nama hafuuraan bilchaate tokko maaliin beekna? Yeroo nama amane tokko duuka buutuu Kiristoosiin goonuu fi gara jireenya hafuuratti guddifnu namni sun of danda'ee yookaan of danda'uu isaa fi dhimma hafuuraa hubachuu isaa yookaan gara bilchaatinaatti hafuuratti dhufuu isaa osoo hin hubatiin gadi hin dhiifne yoo ta'e jireenya nama sanaaf ergama namni sun fudhatee ba'u irratti gufannaa guddaa geessisuu danda'a. Otoo namni sun gara bilchaatinaatti hin dhufin hin gadhiifne yoo ta'e. Hammamillee duuka buutuu Kiristoos ta'uu fi hafuuraan guddachuun yeroo tokkoon kan xumuramu fi hamma ta'e tokko barannee kan raawwannu yoo ta'uu baatellee hamma lafarra jirrutti kan itti fufuu fi kan caaladhumatti itti guddataa deemnu yoo ta'eyyuu sadarkaadhuma
irra geenyetti namni tokko hafuuratti guddachuu fi bilchaachuu isaa wantoonni muraasni nutti agarsiisan jiru. Kanneen kana immoo akka armaan gaditti ilaalla. Namni tokko si'a tokkoon guddatee xumuruu yoo baate illee hamma lafarra jirutti guddataa kan deemu yoo ta'e illee amma tokko garuu namni kun bilchaateera, bilchaatina hafuuraa qaba. Hafuuratti gara guddinaatti dhufeera. Wanti nu yachiisu wantoonni tokko jira. Bartoo Kiristoos yookaan namni hafuuratti guddate tokko kan bilchaate tokko maaliin beekama? Tokko namni hafuuratti guddate tokko Yesuus Kiristoosin adda baasee kan beekudha. Isatti amane kana Kiristoosin adda baasee ni beeka. Raajotarraa, hojjettoota wangeelaarraa, baashiyoota sobaarraa, hafuura hamaarraa, hojii ogeessotaarraa adda baasee aangoo Kiristoos eenyummaa Kiristoosin hin beeka. Gooftaa ta'uusaa, mootii ta'uusaa, jaalala ta'uusaa, araara ta'uusaa, oolchaaf of galchaa fayyisaa ta'uusaa, amala isaa wajjin, aangoo waaqummaa isaa wajjin adda baasee hin beeka namni hafuuratti bilchaate tokko. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 67 hanga 69 jechuudha. Baay'een isaanii Kiristoosin otoo hin beekin Kiristoosin duukaa bu'aa turan jechuudha. Aangoo Kiristoos maalummaa Kiristoosin otoo hin beekin dinqii Kiristoos hojjete qofa arganii biddeena nyaachuu qofaaf Kiristoosin duukaa kan bu'an ture. Eenyummaa Kiristoosin otoo hin beekin gara nama 5,000 oliidha Kiristoosin duukaa kan bu'aa turan. Kiristoosin dhiibaa kan turan. Maal arganii dinqii Kiristoos arganii. Yeroo Kiristoos gaaffii guddaa isaan gaafatutti garuu gaaffii ulfaataa isaan gaafatutti hundum isaanii kun wanta nama dhiphisuudha jedhanii Kiristoosin gatanii irraa baqatan. Kanaafi gooftaan Yesuus Kiristoos hundumtuu Kiristoosin gatee yeroo baqatutti isinoo deemuun barbaaddu yeroo jedhetti atoo biddeena jireenyaa qabdaa si dhiifnee garam deemna jedhe Yohaannis jechuudha. Maannoo Phexros warri Kiristoosin amane rakkina keessatti dhiphina keessatti Kiristoosin dhiisee hin deemu jechuudha. Gaarii godhe namni Kiristoosin beeku. Namni Kiristoosin sirriitti hin bande garuu akkuma kaleessa isiniin jedhee rakkina keessatti chaalenjii muraasaaf harka kenna jechuudha. Qormaata muraasaaf harka kenna jechuudha. Namni tokko doorsisee jennaan hidhata isaa hiikkata ba'aan tulfaatee jennaan yookaan dhukkubsatee yookaan birriin ta'e jalaa badee yookaan horiin jalaa duutee yookaan kisaarummaan tokko isa mudatee yookaan yoo hojii dhabee yookaan gaa'ila yoo dhabee waan ta'e tokko yoo dhabe Kiristoosin gana jechuudha. Maali yoo ta'e yoo Kiristoos sirriitti namni Kiristoosin beeku warra argatus dhabus Kiristoosuma jedhee dhaabata jechuudha. Kanaan beeku. Inni lammaffaa hojii Yesuus Kiristoos adda baasee beeka. Kiristoosin beekuu qofa miti. Hojii Kiristoosis adda baasee beeka. Aangoo isaa, kaayyoo isaa, karoora isaa, humna isaa adda baasee beeka jechuudha. Hojii Kiristoosin waan beekuuf wanta hojii hin taane hojiidha jedheen hojjetu jechuudha. Hojiin namaa fi hojiin Kiristoos jalaa wal hin maku. Hojiin seexanaa fi hojiin Kiristoos jalaa wal hin maku. Adda baasee hojii Kiristoosin beeka waan ta'eef hojiidhuma Kiristoos hojjeta malee lafa hin taanetti hin argamu jechuudha. Inni sadaffaan fannoo ofii isaatii baatee Yesuusin duukaa bu'uu hin danda'a. Fannoo ofii isaatii baatee. Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 hanga 28 irrattidha. Namni Kiristoosin duukaa bu'e fannoo ofii isaatii. Fannoo jechuun egaa rakkina dhiphina qorama. Fannoon nuuf mallattoo qoramaadha jechuudha. Kiristoos Yesuus fannoo isaa baatee yeroo jedhu dhiphina isa mudate reebamuu, hari'atamuu, jibbamuu, tuffatamuu, itti tufamuu, ba'aa ulfaataa, dhangala'uu dhiigaa, ciccituu foon isaa caccabuu lafee hundumaa danda'e bu'aa ba'ii jireenyaa hundumaa danda'e kaayyoo isaatiif ergama isaatiif jecha kana hundumaa baate jechuudha. Egaa fannoo ofii baatanii deemuu jechuun baay'een isaanii har'a fannoo baatanii deemuu isa jedhu kana fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos itti fannifame bifa isaa bocanii xiqqeessanii morma isaaniitti kirriitti kaa'anii hidhatanii deemu. Kaan isaanii harka isaanii irratti adda isaanii irratti footoo isaa kaawwatu fannoo gooftaa baadhiira jedhanii. Fannoo gooftaa baachuun fannoo ofii baachuun muka sana baatanii deemuu otoo hin taane tokko hojii muka sana irratti nuuf raawwatame baruu fi isaaf deebii ga'aa kennuudha. Lammaffaan rakkina dhiphina chaalenjii nu mudatu dandeenye sababa amantiitiin sababa Kiristoosin duukaa buuneef hari'atama nu ga'u gaaga'ama nurra ga'u qorama nurra ga'u hundumaa baannee hamma dhumaatti deemu. Please barnoota isin barsiisu kan barnoota hojii ergamichaa ciminaan hojjechuu jedhu kana nama hundumaaf hin ta'a. Amantoota aarafis illee hin ta'a. Waldaa keessaniif namoonni gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan barumsa amantii cimsannaa baatan baratanii erga ka'anii itti fufanii barnoonni kun akka barataniif sheerotoo gootaniif illee baay'ee gaarii. Namoota tajaajiltootaaf hin ta'a, gaggeessitootaaf hin ta'a, qaama hundumaa waan ta'uuf baay'ee xiyyeeffannoo godhaatii hordofaa jechuudha. Gara fuulduraattis illee barnoota kana gargalchitanii barsiistus yoo ta'e jechuudha. Sababa amantiitiin hari'atama nurra ga'u jibba dhufu.
hundumaa baachuu jechuudha. Namni Kiristoosin sirriitti bare namni bartuu ta'e yookaan namni hafuuratti bilchaate fannoo isaa hin baata. Rakkina danda'ee, beela danda'ee, dheebuu danda'ee, dhaabuu danda'ee, argachuu danda'ee, qorra ho'a danda'ee, bona ganna danda'ee. Waan hundumaa danda'ee, waan isa mudatu sababa otoo hin kennin, waan isa mudatu hundumaa lakkaa'ee Kiristoos irratti otoo hin mufatin, Kiristoos irratti otoo hin gungumin, otoo deebi'ee of ilaaliin cimee gooftaa duukaa bu'uu nama danda'u jechuudha. Inni arfaffaan filannoo guyyaa guyyaatti jireenya isaa keessatti isa mudatu keessatti Kiristoosin hin moosisa jechuudha. Filannoo guyyaa guyyaatti jireenya isaa mudatu hundumaa irratti Yesuusin kan moosisu jechuudha. Qorontoos jalqabaa boqonnaa 10:31. Waan hundumaa irratti Kiristoosin moosisa jechuudha. Kuni kan kootii waan jedhu hin qabu. Mirga kootii isa jedhurra akka ulfina Waaqayyootti maal ta'a kun? Ilaalcha dubbii wangeelaa keessatti maal ta'a kun? Kiristoos kanarratti ulfaata. Eeshi ulfina koo kanarratti Kiristoos ulfina argateera. Wanta argan hundumaa irratti Kiristoos immoo jireenya keenya irratti waan hojjennu irratti gaa'ela keenya irratti tajaajila keenya irratti dinagdee keenya irratti ba'uu galuu keenya irratti carraa argan hundumaa irratti Kiristoos immoo malee ofii keenyaan of moosisuu otoo hin taane ofii keenya irratti Kiristoos immoo dhimma keenya irratti Kiristoos immoo dhimma keenya irratti dhimma keenyaaf dursa Kiristoosin gochuu. Namni amane tokko, namni bilchaate tokko, namni duuka buutuu Kiristoos ta'e tokko kana gochuu hin danda'a. Shanaffaan Kiristoosin fakkaachuu of keessatti hin qabaata. Namni bilchaate tokko kan namni bartuu dhugaate Kiristoosin fakkaachuu of keessatti hin qabaata. Yeroo hundumaa dubbiinsaa Kiristoosin fakkaata. Kiristoosin kooppii godha. Kiristoosin fakkaata. Deemsi isaa, ilaalchi isaa, baati isaa, galli isaa, xiyyeeffannoon isaa hundumtuu kan Kiristoosin fakkaatedha. Kiristoosin moodeeliin godhata jechuudha. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:18-21. Jaaffaan gargaarsa garaasaa guutuudhaan Waaqayyoon kan jaallate ta'a. Garaasaa guutuudhaan gaafa faayidaa argate Waaqayyoon jaallatee gammadee gaafa faayidaa dhabe kan Waaqayyootti gungootan garaasaa guutuudhaan haala kamii keessattuyyuu garaa qulqulluudhaan Waaqayyoon hin jaallate jechuudha. Maatiyos boqonnaa 22:34-40 jechuudha. Namni hafuuratti bilchaate kanarraa barra jechuudha. Inni torbaffaan tokkummaa Yesuus wajjin qabutti cimaadha. Dhimma hafuuraa irratti dhimma Kiristoosii wajjin wal qabatu ijjannoo cimaa qaba. Namni hafuuratti bilchaate tokko. Kanaan beekna jechuudha. Abaluun bilchaateedha kennutti jennu kanaan madaalleeti. Malee akkasumaan afacollee waan ta'eef dubbiinsaa waan nama mo'atuuf kan dubbannu miti jechuudha. Tokkummaa Yesuus wajjin qabutti baay'ee cimaadha. Jireenya bara baraa akka qabu ni beeka. Yohaannis 1:5-11. Isa itti amane gaarii godhee ni beeka. Isa wajjinis hidhata cimaa hin qabaata. Kiristoos itti amaneera. Anisatti Phaawulos ikkoo eenyutti akka nan amane beeka jedha. Eenyutti akka amane nan beeka. Kanaafuu omaafuyyuu hidhannoo koo hin hiikkadhu. Haalan hin jijjiiramu jedha. Kanaaf namni amane tokko eenyutti akka amane hin beeka. Isatti amane wajjin hidhata cimaa qaba jechuudha. Michuusaa wajjin. Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf tuttuqqaa hin eeggatu. Baay'een isaanii ka'aa obboloota kokoottaa akkana godhaa akkas godhaa harka rukutaa malee ililchaa malee utaalaa malee taa'aa ka'aa tuttuqqaa akkanaa hin eegu jechuudha. Namni hafuuratti bilchaate keessa isaa keessaa hafuurri isa kakaasa. Waaqeffannaaf tuttuqqaa hin eeggatu. Akkamitti akka oole akkamitti akka fayye waan beekuuf wanta Kiristoos isaaf godhe wanta sirriitti beekuuf ofii isaatiif of kennee Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya hin uummata jechuudha. Yaadni isaa yeroo mara yaada Kiristoositti kan hidhamedha jechuudha. Yaada biyya lafaatti otoo hin taane, yaada fooniif dhiigatti otoo hin taane, yaada namaatti otoo hin taane, yaada Kiristoositti hidhama jechuudha. Kan inni abjootu, kan inni dheebotu, kan inni dubbatu afaan isaa keessaa kan ba'u, sammuu isaa keessa kan deddeebi'u waanuma Kiristoosidha. Bilchaatina hafuura isaatii kanaan barra. 8ffaan hichi hafuuraa jireenya isaa keessatti mul'ata. Namni hafuuraa tokko yookaan namni hafuuratti bilchaate tokko ijji hafuuraa jireenya isaa keessatti mul'ata. Ijji hafuuraa kun immoo maali yoo jettan Galaatiyaa boqonnaa 5:22-23 dubbisuu dandeessu. Jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa fi of dhoowwuu yookaan mataa ofii bituu inni jedhu ija hafuurati. Nama hafuuratti bilchaate tokko keessatti kun hin argamu jechuudha. Iji hafuuraa. Namni hafuuratti bilchaate namni bartuu Kiristoos nama jaalalaati. Dhaphee jaalalaa qaba. Gammadaadha. Nagaa qaba. Obsa qaba. Waan isa mudate hundumaa keessatti obsa qaba. Gaarummaa qaba. Hin arjooma. Arjummaa isin qaba. Waa namaa qoodu hojii Waaqayyootiif hin hiixata. Namootaaf hin hiixata.
qaama gargaaramuun barbaachisuun gargaara qaama bukkee dhaabbatamuun barbaachisu bukkeen dhaabbata amanamummaa qaba gantuu miti kaadduu miti garraamidha of dhoowwuu yookaan mataa ofii bituu hin danda'a afurri akka of dhoowwu godhu lapheesaa keessa jira taaksii keessa otoo hin jiru guyyaa tokko tiksiin ani dubbisee akkas kan jedhudha namni gootni nama humna qabu wajji wallaansoo qabee kuffisu otoo hin taane nama yeroo haaritti mataa isaa bituu danda'udha jedha. Afurri waaqayyoo nama keessa jiraannan namni afur qulqulluu of keessaa qabu mataa isaa hin bitachuudha. Kanaaf bilchaatina nama sanaa kanaan argina. Waanuma xiqqootti tuu jedhanii waanuma mudeessa tokkoon ammuma murtoo tokko murteessanii boru kan biraa murteessanii iftaan kan biraa kan murteessan otoo hin taane har'a tokko dubbatanii iftaan kan biraa kan dubbatu otoo hin taane yeroo ejjennoo fi kan jijjiiraa ta'an otoo hin taane ejjennoo kan hin qabne yookaan kan haaran waanuma xiqqootti agreesiif ta'anii miira ejjennoo namarratti fudhachuu harka namarratti diriirsuu arraba namarratti diriirsuu kan hin qabne boroora liqimsuu kan danda'an obsuu kan danda'an garaa bal'aa qabaachuu kan danda'an namoonni bilchaatan. Saglaffaan jireenya isaanii keessatti gooftummaa fi aangoo Yesuus inni beeku. Jireenya ofiisaa keessatti ol buusuu gadi buusuu kennuu dhoowwachuu jiraachisuu ajjeesuu akka danda'u. Wanni kamiyyuu jijjiiruu akka danda'u haala ulfaataa jijjiiruu akka danda'u. Du'a jalaa oolchuu akka danda'u waan hin jirrellee jiraachisuu akka danda'u. Inamanu jireenya isaanii keessatti waan godhan keessatti aangoo Kiristoositti hin hirkatu haalan hin raafaman otoo duuti jiru jireenya jira jedhu otoo salphinni jiru ulfinni jira jedhu otoo kisaarummaan jiru bu'aan baay'een jira jedhu otoo jibbamuun jiru jaallatamuun jira kufti otoo jedhanuuni ani ka'eera jedhu matuma haala ofirratti simsiisan matuma haalatti harkan kennan aangoo Kiristoos waan beekaniif haalli jiru haala ulfaataa ta'ullee haala ulfaataa kana keessaa Waaqayyo akka isa baasu. Akka isaan baasu kana gochuus akka danda'u nama jechuudha. Waan hin jirre jiraachisee Waaqayyo dinqii gochuu akka danda'u akka dinqiitti nama gaggeessuu akka danda'u akka dinqiitti nama oolchuu akka danda'u jireenya isaanii keessatti hin beeku. Kanaaf hin raafaman yeroo namni waynee jiru jarri waynee hin beekan yeroo namni ba'u jarri kolfuu danda'u yeroo namni boolla du'aa boolla awwaalchaa qotatu isaan immoo gamoo ulfinaatti ijaarrachuu jalqabu jechuudha. Walfaallaadha jireenya isaanii jireenya biyya lafaa wajjin walfaallaata namoota biyya lafaa wajjin walfaallaata jechuudha. Maaliifin aangoo Kiristoos hin beeku waan ta'eef. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 9-11 humni hundinuu maqaa Yesuusiif akka jilbeeffatuuf arrabni hundinuu Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e hin beeksisuuf jira jedha. Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti jiraadhaa jedhamu Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 6-7. Egaa Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattanitti jiraadhaa gooftaa fudhattanitti gooftaatti jiraadhaa jedha. Yesuus waan haaraa hojjechuu akka danda'u ni beeku ni amanu waan hunda gochuu akka danda'u akeekni isaas immoo karaatti illee hafuu akka hin dandeenye ni amanu jechuudha. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 3 ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu akeekni kees karaatti akka hin hafne nan beeka jedhe miti garbichi Waaqayyo ajjeesuu jiraachisuu waan hin jirre uumuu akka danda'u hin beeku jechuudha. Namoonni amanan namoonni bilchaatan namoonni bartuu ta'an kurnaffaan jireenya isaaniitiin cubbuu fi biyya lafaa irratti mo'icha hin qabaata. Namni amanan tokko namni amane tokko namni bilchaate tokko namni hafuuratti guddate tokko jireenya isaa keessatti cubbuu fi biyya lafaa irratti mo'icha hin qabaata. Yeroo mara jireenya jijjiiramaa isa karaa Kiristoosiin argatetti jiraata malee laaqee cubbuu keessa hin oolu jechuudha. Amma cubbuu keessa borcaan jiraata jechuudha. Jireenya jijjiiramaa jiraata. Jireenya qulqullaa'aa jiraata. Karaa du'uu fi du'aa ka'uu Kiristoosittiin cubbuu kamirrattuyyuu bilisa waan ba'eef deebi'ee garbummaa cubbuu jalatti hin kufu namni hafuuratti bilchaate tokko. Cubbuu irratti olaantummaadhaan jiraata malee cubbuun olaantummaa isa irratti hin qabaatu namni hafuuratti bilchaate tokko. Yohaannis jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4-5 warri Waaqayyo irraa dhalatan biyya lafaa fi cubbuu mo'aniiru jedha. Kiristoos irraa dhalanneerra taanaan cubbuus biyya lafaas moonee jiraanna jechuudha. 11ffaan sagalee Waaqayyoo haala barbaachisaa ta'een jireenya isaa keessatti hojiitti ni hiika. Dhaga'uu qofa miti. Amma namoonni baay'een dhaga'u kumaatama dhaga'u garuu waan dhaga'an hojiitti ni hiikan. Ani namoota baay'een taajjaba beeka jedhu baradheera jedhu anoo barumsa sana baradheera anoo barumsa sana dhaga'eera anoo barumsa sana beeka jedhu si'a 10 yoo dhageessu si'a 10 yoo beekti waan beektu hojiitti hin jijjiirtu yoo ta'e waan dhageessu hojiitti hin jijjiirtu yoo ta'e gatii hin qabu. Hojiitti jijjiiruun baay'ee gaariidha. Namni duuka buutuu Kiristoos dhugaa ta'e yookaan namni hafuuratti bilchaate tokko sagalee Waaqayyoo haalan jireenya isaa keessatti
hojiitti jijjiira. Akka namni hojiitti jijjiiru qofa gorsa yookaan dabarsatoota ofiisaatiif hojiitti jijjiira. Egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrateen fakkaataa jedha Maatewos boqonnaa 7:24 irratti. Dubbii Waaqayyoo dhagaanii hojiitti hiikuni akka nama mana ofii dhagaa irratti ijaaruuti. Hin socho'u jechuudha yoo lolaan dhufe yoo bubbeen dhufe wanti raasuu dhufe irraas. Namni dubbii Waaqayyoo dhagee hojiitti hin jijjiirre garuu akka mana isaa ashawaa irratti ijaaru. Bubbee yoo dhufe lolaan yoo dhufe fudhatee deema jechuudha. Kana jechuun namni dubbii Waaqayyoo of keessaa hin qabnee fi akka dubbii sanaatti hin jiraanne yoo lolli dhufe yoo qormaan irratti ka'e yoo hariyatamuu irratti ka'e yoo waan ta'e tokko isa mudate gooftaa gataa jechuudha. Namni bilchaate garuu namni dubbii Waaqayyoo of keessaa qabu garuu wanti barbaade yoo dhufullee jala dhaabate jechuudha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Warri dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsitan hin ta'inaa jedha Yaaqoob boqonnaa 1:22. Warra hojiirra oolchitan ta'a malee warra dhaga'uu qofaan of gowwoomsa hin ta'inaa. Namoonni baay'een dhaga'uu qofaan of gowwoomsaa jiru. Waaqayyo nu haa oolchu. Namni bilchaatan nama dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsu osoo hin ta'in nama dubbii Waaqayyoo dhaga'ee isaa bitamuu fi isaa abboomamudha. 12ffaan namni hafuuratti bilchaate tokko jireenya kadhataa cimaa qaba jechuudha. Jireenya kadhataa cimaa qaba. Tajaajiltoota kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti jireenya kadhataa cimaa qabaachuudhaan beekamoo kan ta'an yookaan fakkeenya gaarii kan nuuf ta'an muraasa isaanii isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf Museen kadhannaan fakkeenya gaarii nu ta'a. Keessa deebii boqonnaa 34:28 Iyyaasuu macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7:6-11 Hannaa Saamu'eel jalqabaa boqonnaa 1:7-18 Izraa macaafa Izraa boqonnaa 8:21-23 Nahimiyaa macaafa Nahimiyaa boqonnaa 1:4-11 Asteer macaafa Asteer boqonnaa 4:15-17 Daawit macaafa Saamu'eel jalqabaa boqonnaa 23 Hannaa Luqaas Hannaa kakuu haaraa jechuudha. Luqaas boqonnaa 2:37-38 ergamoota Waaqayyoo warreen kakuu haaraa keessa jiran. Hojii ergamoota boqonnaa 13:1-3 warreen kun nama maqaa isaanii kan armaan olitti isiniif kaase kun jireenya kadhataa cimaa qabaachuudhaan namoota fakkeenya gaarii nu ta'anidha jechuudha. Namni hafuuratti bilchaate tokko callisee akka warra kaanii gadi dhiisadhaan yookaan hubannaadhaan malee kadhata osoo hin ta'in osoo addaan hin kutin kadhata. Osoo addaan hin kutin akka kadhannu wangeelli nu abboomeera. Luqaas boqonnaa 18:1-7 akkasumas Tasalonqeessa jalqabaa boqonnaa 5:17 amantiidhaan kadhata. Maarqos boqonnaa 11:22-24 hafuura ilmummaatiin kadhata akka ilmootti kadhata. Luqaas boqonnaa 11:9-13 Roomee boqonnaa 8:15 akka fedha Waaqayyootti kadhata. Akka fedha Waaqayyootti kadhata. Yohaannis jalqabaa boqonnaa 3:22 akkasumas boqonnaa 5:14-15 qajeelummaadhaan kadhata hamminaan jalleen haa ta'an qajeelummaadhaan kadhata. Fakkeenya boqonnaa 15:8 maqaa Kiristoosiin kadhata. Maqaa Kiristoosiin kadhata. Galaatiyaa boqonnaa 3:17 Yohaannis 14:13 Yohaannis 16:23 humna hafuura qulqulluutiin hirkachuudhaan kadhata. Humna hafuura qulqulluutti hirkachuu fi habdachuudhaan kadhata. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:1 miira tajaajilummaatiin kadhata. Yaaqoob boqonnaa 5:15-18 Luqaas boqonnaa 2:36 jireenya gaabbitiin kadhata jechuudha. Qalbii diddiirrannaa fa'iin kadhata. Saamu'eel macaafa seenaa isa lammataa boqonnaa 7:12-15 nama kamtu akkanatti kadhata nama hafuuratti bilchaate tokko gadhiisuudhaan otoo hin taane hubannaadhaan kadhata jechuudha. 13ffaan namni bartuu dhugaatee yookaan hafuuratti bilchaate jireenya yeroo hundumaa tajaajila gooftatiif abboomamaadha. Mata jabeessa miti, micciiramaa miti. Tajaajila Waaqayyootiif hin abboomama. Waaqayyo akka tajaajiluuf dadammafkamuu osoo hin eegin kennamuudhaafis ta'ee kaka'umsa tokko malee ofii isaatiin hafuura Waaqayyoo dhaggeeffata ka'ee hojii Waaqayyoo kan hojjetu hojii Waaqayyoo hojjechuuf qophaa'as kan ta'e abboomamas kan ta'edha jechuudha. Yohaannis boqonnaa 14:15 akkasumas 21 irratti yoo na jaallattan abboommii koo eeggadhaa jedha.
Abboommii waaqayyoo immoo waan baay'ee of keessatti kan qabudha jechuudha. Yoo na jaallattan abboommii koo eeggadhaa jedha. Waaqayyoon hin jaallanne ta'e waaqayyoodhaaf hin abboomu. Abboommii waaqayyoo keessaa inni tokko immoo hojii waaqayyoo jechuudha. Mootummaa waaqayyoo bal'isuudha. Phaawulos nama hojii gooftatiif adda bahee tokko yookaan Ximootiyoosin akkas jedhee yeroo inni gorsu argina. Maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sanaan cimseensi gorsaa dubbicha lallabe. Kun yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin jedhin qophaa'ii jedha. Kuni yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin jedhin qophaa'ii argamii jedha. Ximootiyoos lammataa boqonnaa 4:1 hanga 2 jechuudha. Akkasittidha Phaawulos kan inni gorsu. Haalli kamiyyuu osoo hin daangessin waaqayyoon tajaajiluuf akka qophaa'uu fi akka abboomamuuf waamicha gochuufi isarra ture jechuudha Phaawulos Ximootiyoos. Sababni isaas kun mallattoo tajaajilaa waaqayyoo isa tokkooti yookaan mallattoo tajaajilaa gahaa tokkooti. Maal gochuun dubbicha kun yeroodha kun yeroo miti otoo hin jedhin lallabuudhaaf hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'u jechuudha. Tajaajilaan yeroo hundumaa waaqayyoof abboomamuudhaaf hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'utu isarra jiraata. Kudha arfaffaan tokkummaa amantootaa keessatti si'aayinaan ni hirmaata. Namni bartuu dhugaa ta'e yookaan namni hafuuratti bilchaate tokko tokkummaa amantootaa keessatti si'aayinaan ni hirmaata. Namoonni ganaa hin bilchaanne hubadhaa wanti ittiin beektanii namoota hin bilchaanne ganaa dheedhii ta'anii ani beeka jedhu yeroo baay'ee kana baradheera jedhu. Anoo waaqayyo wajjin walitti dhufeenya gahaan qaba achi dhaquun koo maal barbaachisa? Waan na barbaachisu kun argataan jira. Chaanaaliidhaan argataan jira. Waaltaa dhaquun maal narra jiraata? Kadhachuu nan beeka, macaafa qulqulluu dubbifachuu nan beeka, kunoo lallaba nan danda'a, faaruu nan danda'a, faarfannaa hedduus nan qaba. Achi dhaqee yeroo koo gubuun maal barbaachisa? Amma achi dhaqee yeroo koo gubu hojii tokko hojjedhu bu'aa tokko hin buusuu jedhu. Warreen akka kanaa jiran warreen ganaa dheedhiidha. Dhugaa warra hin galleef. Ani beeka jedhu, ani baradheera jedhu. Wanta hundumaa geessifadheera jedhu. Dheedhii ta'uu isaanii agarsiisa. Namni bilchaate garuu yoo amman beekellee beekumsa keessa beekumsa biraatu jira. Hubannaa keessa hubannaa biraatu jira. Dhugaaf hafuuraan taanee nama nuu gadi yookaan sadarkaa barumsaatiin sadarkaa gadaanarra jiru yookaan tajaajila illee nuu gadi jiru nama reefu amane tokko irraa yoo teenyee hubanna dhugaaf hafuuraan irraa teenyee dhaggeeffannate dubbii isaa caccabaa keessa waaqayyo waan guddaa nu barsiisuu danda'a. Waliin ta'uu keessa immoo ayyaanni qoodamu jira. Tokkummaa keessa ayyaanni qoodamu jira. Kanaaf faarfannaa 133 irratti obboloonni tokkummaadhaan yeroo jiraatan tokkummaa yeroo ta'an akkam namatti tola akkam nama gammachiisa achitti eebbi abboomameera jedha. Kanaaf eebbatu jira jireenyi abboomameera jedha. Kutaa sana dubbifadhaa jechaaf jechatti jechuudha. Ana Amaariffaan hin dubbisee jecha Amaariffaa isaatu sammuu koo keessa jira. Namni dhugaadhaan Kiristoosii wajjin tokkummaa qabu warra qaama Kiristoos ta'a wajjinis tokkummaa dhugaa jaalala irratti kan hundaa'e ni qabaata malee addoof hin baasu jechuudha. Namni tokko tokkummaa hafuuraa eeguuf dilbaa'aa fi saba waaqayyo wajjin jiraachuu fi waaqeffachuuf dhimma hundumaa irrattis hirmaachuuf eeyyamamaa yoo hin ta'in bilchaatina hafuuraa bira gahuu dhabuu isaa kan agarsiisu jechuudha. Dhimma hafuuraa irratti obboloota wajjin walitti dhufeenya qabu yoo ta'e, rakkina namoota irratti ni hirmaatu yoo ta'e, gammachuu namoota irratti ni hirmaatu yoo ta'e, namoota wajjin waaqeffachuutti ni hirmaatu yoo ta'e, ayyaana waaqayyoo hirachuutti ni hirmaatu yoo ta'e, ganaa dheedhiidha. Tajaajiltoota tokko tokkoon baay'een taajjiba yeroo konfiraansii affeeraman. Ciisanii hoteela galan jechuudha. Yeroo sagantaan isaanii bahe qofa waltajjii yeroo waltajjii qaban qofa ilaalanii sa'aatii gubanii sa'aatii waltajjii irratti baanii dubbachuu danda'an qofa dhaqu. Sanarraan kan hafe yeroo tajaajilaan ni kan tajaajilu yeroo faarfataan ni kan faarfatu yeroo sabni waaqeffatu hin hirmaatan akka nama addaatti obbaasu saba jidduutti argamuun tajaajiltoota jidduutti argamuun nama xiqqoo akka ta'e waan mul'isutti amman barannee sayyoo dhaqne Kiristoos hin caalu bartoota Kiristoos hin caalu. Kiristoos beekaa ta'eetoo jiru garuu gad buusee duuka bu'oota wajjin dabarsaa ture. Saba waaqayyo wajjin dabarsaa ture. Nama 5,000 wajjin dabarsaa ture. Guddinni qobaatti kan nu baasuu miti. Gaafa sadarkaa gadaanarra jiran, gaafa sadarkaa xiqqaarra jiranii guddaa xiqqaa wajjin isin dabarsu. Gaafa jireenyi jijjiiramte, gaafa dinagdeedhaan jijjiiramuun dhufe, gaafa beekumsi dabalaa dhufe, barumsi sartifikeettiin dabalaa dhufe qobaatti adda obbaasu. Gaafa poostariin isaanii bahee laxafamuu jalqabe qobaatti obbaasu.
yoo rakkoon addaa hin jiraanne alatti mul'ataa fi ergama keenyatti wanti gufuu ta'u hin jiraanne alatti ijoollee Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya cimaa uumuun baay'ee nurraa eegama. Gadi jedhanii nama wajjin yeroo dabarsuun xiqqina miti. Beekaa taatee otoo jirtuu garuu wallaalota wajjin dabarsuun xiqqina kee miti. Sooressa taatee otoo jirtuu hiyyeessota wajjin dabarsuun kee xiqqina miti. Tajaajila dinqiin baay'een siin hojjetamu taatee otoo jirtuu saba reefu amani saba ganaa waa'ee dhugaa hin barre wajjin dabarsuun xiqqina kee miti. Bara kana keessa sabaa fi tajaajiltootatu walirraa eegama. Bodyguardidhaan. Man of God. They are man of God, but not man of God. Nama Waaqayyoo. Garuu tiksootaan, poolishiidhaan, gaardiidhaan eegamu jechuudha. Eenyurraa eegamu sumaayyuu gaardiidhaan saba Waaqayyoo irraa gaardiidhaan. Akka isaan tajaajilaniif kan ergaman saba Waaqayyooti. Kan maalirree saba Waaqayyoo irraa kan of eegan. Kiristoos waaqa ta'ee pirootokoolii eeggatee otoo jiru ko lukaan deemaa saba Waaqayyoo wajjin baadiyyaan magaalaa deemaa ture. Saba jidduu tajaajilaan saba jidduutti bareeda. Saba Waaqayyoo irraa eegamee ittiin bu'inaa karaa banaa asiin koraa achiin koraa fuuldura fiigee bitaa mirgaan fiigee. Who is he? Eenyu inni? Achitti fagootti homtuutti siqu. Baay'ee tajaajilaa jechuun tajaajilaa jechuudha. To serve another jechuudha. Nama gara biraa tajaajiluudhaaf tajaajilaa kan ta'e. Tajaajilaa namoota tajaajilamaa caalaree. Anaan saban tajaajilna caala. Sababni isaa ani saba sanaaf tajaajilaadha. Gargaaraadha. Kanaaf saba sanaaf xiyyeeffannoo kennuun saba Waaqayyoo wajjin hirmaachuun ofii yeroon tajaajilu qofa argamu otoo hin taane yeroo tajaajilu qofa argamu otoo hin taane ayyaana namootaa hirachuu qabna. Karaa ayyaana namootaatiin wanti nuuf ta'u jira. Baay'ee ayyaanni kennaan ayyaanaa gara 22 ol akka jiru hin himama. Kennaan ayyaanaa hedduu akka jiru. Kan isin dhibu Waaqayyo kennaa ayyaanaa kan hundumaa walitti qabee nama tokkotti sababni kenneefneef kennaa ayyaanaa garaagaraa kana namoota garaagaraatti sababni kenneefi tokko akka ittiin tajaajiluudhaaf. Isa tokkoon akka tajaajilu. Inni tokko bira jiru tokko bira hin jiru inni tokko bira hin jirre immoo isa tokko bira jira walitti fiduudhaan amantoonni ayyaana waliif qoodanii gara Kiristoositti akka wal guddisanidha jechuudha. Biyaansi waan nu barbaachisu yoo qabaanne illee ayyaana obboleessa keessa jiru obboleettii keessa jiru hirmaachuun baay'ee nurra jiraata jechuudha. Namoonni amantoota jidduudhaa of lukkisan, of baasan, leeftii qabatanii ba'an akka nama ibidda boba'u keessaa mukukkula tokko lukkisanii baasanii qobaa kaa'anidha. Namoonni amantoota keessaa of baasan akka waldaa qilleensa irratti immoo sababa qabatamaan alatti kana dhaga'uun maaltu nageessee anoo dubbifachuu nan danda'a anoo achirraayyuu dubbisuu nan danda'a FB keessaa yuutuubiin galee lallaba dhaggeeffachuu nan danda'a asiin macaafa walga'uu dubbifachuu nan danda'a maaltu sagalee namootaan dhaggeeffachiisanii of tuulummaan leeftii qabatan akka nama liif ta'aniidha ibidda ho'aa keessaa. Mukukkulli ammam diimii ta'ee ibidda bobeessaa ibidda hoo'isu yoo qobaa isaa ibidda keessaa luqqifamee qobaa kaa'ame carraan isaa dhaamudha. Namni qobaa jiraatu xumurri isaa afuuran du'u fooniin du'u gargaarsa dhabaadha. Qobummaan bu'aan inni fidu hin jiru. Qabsoo keessattis tajaajila waldaa kiristaanaa keessattis jireenya hawaasummaa keessattis jireenya dinagdee keessattis qobummaan jijjiiraman fidu. Tokkummaan garuu waan guddaa hojjeta. Tokkummaan garuu haaromsa guddaa fida furmaata guddaa fida. Kanaaf tokkummaatti amanuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee tokkummaa qabaachuu, eeggachuu, kunuunsuu fi guddisuu ilaalchisee sagalee Waaqayyoo wanta nu barsiisu baay'ee qaba. Fakkeenyaaf Luqaas boqonnaa 9:1 Yesuus duuka bu'oota hundumaa tokkummaadhaan waamee waan hundumaa irratti humnaa fi aboolaatee fi ture. Luqaas boqonnaa 22:55 irratti amantoonni osoo tokkummaadhaan taa'anuu Phexros gidduu isaanitti argamee jira. Akkasumas Yohaannis boqonnaa 21:2 irratti Yesuus erga du'ee ka'e ergamoonni tokkummaadhaan walitti qabamanii osoo jiranuu gidduu isaanitti mul'ate. Amantoota iyyuu miti ergamoon tajaajiltoonni walitti qabamanii. Maali walitti qabaman?
Tajaajiltoonni ga'oo waan hin taane hundumti isaanii beekumsa gahaa qabu Kiristoos irraa baratanii of jiraachisuu hin danda'u. Kan isaaniif ta'e biddeena hafuuraa bilcheeffachuu hin danda'u. Garuu walitti qabamu turan. Har'a garuu biddeena jireenyaa bilcheeffachuu kan hin dandeenyellee ofii faarfachuu kan hin dandeenyellee sagalee Waaqayyoo dubbisee ergaa gahaa fudhachuu kan hin dandeenyellee kadhata gahaallee kadhachuu nama hin dandeenyetu maaltu na barbaachise tokkummaa maal na barbaachise qofaa deema jechuudha. Warreen kun bilchaatoo ta'anii garuu tokkummaan otoo tokkummaan jiranuu Kiristoos isaan jidduutti argame. Otoo tokkummaan jirtanuu humni isinii dhufa. Otoo tokkummaan jirtanuu dibanni dhufa. Otoo tokkummaan jirtanuu fayyinni dhufa. Otoo tokkummaan jirtanuu eebbi dhufa, nagaan dhufa, gammachuun dhufa, halallooyaa. Akkuma tokkummaan jiru Kiristoos isaan jidduutti argame, tokkummaa keessan jidduutti Kiristoos hin argama. Tokkummaatti cimsaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 2:45 akkasumas boqonnaa 4:32 irratti ergamoonni waan qaban hundumaa tokkummaadhaan hirmaataa turan. Tokkummaa waaqeffachuu qofa otoo hin taane waan argatan lafa isaanii gurguranii maashii isaanii horii isaanii gurguranii walitti fidanii tokkummaan hin sooratu turan. Kanaaf isaan jidduu hiyyeessi hin jiru jedha. Har'a garuu tokko soorome gaara jira, tokko immoo waan nyaatu dhabee karaa daariidhaan wanta nyaataaf hin taane guuree nyaata. Tokko mana fooqii gamoo lama abbaa gamoo 6-7 keessa ciisa. Manni inni kaan lafa bulaa inni kaan karaa daarii ciisa. Amazing baay'ee nama gaddisiisa. Ergamoonni garuu waan qaban gurguranii fidanii sheer walii godhanii rakkattoota gargaaraa turan. Qorontoos lammataa boqonnaa 7:3. Phaawulos warri Qorontoos tokkummaadhaan jiraachuufis ta'ee tokkummaadhaan du'uufis laphee isaanii keessa akka turan ni dubbata. Waliin du'uus ta'ee waliin jiraachuudhaaf isin laphee koo keessa jirtu yookaan immoo laphee keessan keessa jirra jedha. Efesoon boqonnaa 4:3 hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa eeguudhaaf akka ciman dubbata Phaawulos warra Efesoonitti. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuuraa eeguutti cimaa jedha. Ibroota boqonnaa 10:25 walii isaanii jajjabeessuu akka qabanii fi walitti qabamuu isaanii dhiisuun akka hin barbaachifne jajjabeessee dubbata jechuudha. Kanaaf namni hafuuratti bilchaate yookaan guddate tokko tokkummaa amantootaa ni eega, ni tumsaa fi ni kabaja. Namoonni warri kaanis kana akka godhaniif cimsee hin hojjeta jechuudha. Inni 15ffaan yeroo hundumaa fayyina karaa Kiristoosiin argate warra kaanitti hima. Namni hafuuratti bilchaate yookaan namni bartuu dhugaa ta'e fayyina karaa Kiristoosiin argate warra kaanitti hima. Ani duunam margin biqiliin jetti harreen inni jedhan nama akkasii biratti hojjetu jechuudha. Ani fayye inni kan biraa nan galchu hin jedhu. Waa'ee fayyinaa, waa'ee jireenya nama biraatti hima jechuudha. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafate deebii isinirraa barbaadamu deebii ga'aa deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'otaa jedha. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 3:15. Namootatti waa'ee jireenyaa himuudhaaf waa'ee fayyinaa himuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'otaa jedha. Namni hafuuratti guddate tokko amantii isaa, fayyina isaa bu'aa karaa Kiristoosiin argate hundumaa dhoksee yookaan maree irra kan taa'u osoo hin ta'in namootatti himuudhaan ergama isaa kan baatu ta'a jechuudha. Ergamni tajaajilaa tokkos isuma kanaadha. 16ffaan namni hafuuratti bilchaate tokko maaliin beekama? Namoota kaaniif gara laafina kan qabuu fi waan barbaachisuun kan gargaarudha. Gara laafina qabaa waan barbaachisu hundumaan hin gargaara. Waan godhamu yookaan waan kennuu qabu hundumaa kennee gammachuu fi jaalalaan namoota kan deeggaru ta'a jechuudha. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 9:7 hin arjooma waan qabu hundumaa hin hira jechuudha. Namni kana gochuudhaan beekamu Phaawulos akkas jedha. Gaarummaan gadoof deebisuudhaan garraamummaan obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadha. Gaarummaa gadoof deebisuu garraamummaa obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadha. Gaarummaa qabaadha. Gaarummaa sulumaa akka uffataatti uffadha. Qolaasaas boqonnaa 1:12-13 irratti. Faayidaa ofii isaa qofa osoo hin ta'in warra kaan gargaaruudhaaf fayyaduun akka sarara jiraatu gaarii godhee hin beeka jechuudha. Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 9:19-23. 17ffaan qixa hundumaan qaama Kiristoos ijaaruudhaaf kan qophaa'e. Karaa kamiin iyyuu taanaan qaama Kiristoos yookaan amantoota ijaaruudhaaf kan qophaa'edha. Efesoon boqonnaa 4:11-14 sila isinitti hime jechuudha. Sababni ergamoonni lallabnoonni wangeelaa raajonni sooraan barsiisonni kennamaniif qaama Kiristoos akka ijaaraniif. Adeemsa qaama Kiristoos ijaaruu keessatti gatii baafamuu qabu hunda baasuudhaan tajaajiluuf kan qophaa'anidha jechuudha. Gatii isaas nama irraa osoo hin ta'in Waaqayyo irraa eeggataati. Jaalalaa fi of kennuu guddaadhaan kan hojjetan.
salphaadhumatti qabxiileen armaan olitti nama bilchaatan yookaan namni bilchaate tokkorraa mul'atu kan namni bilchaate tokkotti madaalamu kan waliin ilaalle ta'a jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama bilchaate tokko maaliin beeknaa? Akkamitti beeknaa? Kan jedhu qabxiilee armaan olii kana baruudhaan kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa boruu riikardii tokkoon galee barnoota koo nan goolaba. Timirtaawis sibkati isa jedhamu yookaan barumsa kana bifa lallabaatiin isiniif goolaba guyyaa boruu.